Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota Hamilton TV bakkuma jirtanutti nageenya rabbii isinirraa jiraatu. Har'a sagantaan keenya sagantaa bohaartii Hamiltonii kan kutaa darbee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa wajjiniin waliin dabarsinii har'as kutaa lammaffaa isaa qabannee dhufnee jirra. Kutaa darbee keessatti waa'ee maqaa isaanii kaasnee isinis irraa bartaniitu waan gaafataa turtan garaa isin gaheera jedhee namdadha. Har'as immoo waa'ee maqaa isaanii keessaa osoo hin baane waa'ee dhaloota isaanii gaafii tokko gaafanne achi tarkaanfanna karaa paartii lammaffaatti jechuudha. Ustaaz Raayyaan barnoota eessatti baratan bara kan barataniidha. Waan golba qabaa. Atu golfi. Maanam bu'aa mooga. Atu golfi malee sagantaa inni hin jedhu. Sagantaa bohaartiitii maaliif jettan interview nama godhaa. Kana gamaa. Sagantaa bohaartiitiif barbaanne maal gaafattu Raayyaa jettanii gaafatanii innaan kun hundina gaafatame. Amma gaafii nama meeqa gaafate jette himmate nama kumaa oltu gaafate. Gaafii dhiyaati gaafii nama kumaa oliin. Amma kana nu gaafadhaan bohaartiidha. Egaa itti bohaaraa jiru isaanii waan abbaan itti bohaaratu bohaartii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Maal barachuu dhalaan itti gaafate? Barnoota waan jedhamu. Waa tokko hin baranne ulfaataa galtee. Tiyan. Daawwattoota fi hordoftoota keenya egaa gaafii keessanii waan ta'eef itti dhiyeessa malee ani yeroo baay'ee gaafadhe naan deebine yoo isin jecha deebisan hin beeku. Ustaaz Raayyaan jedhan. Ilaamee waa tokko hin baranne immoo deebiidha. Maaliif barate? Eessatti barateedha miti gaafiin. Eessatti barate tarii nama barate hin fakkaadde laata gooftaa kooti. Bara fakkaachuu ni bita'uun tokko miti. Sigalee na dubbi. Fakkaachuu ni bita'uun tokko miti. Namni onni ni barnoota si gaafatuuf waa hojjettaadhaaf immoo gara fuulduraatti waa hojjettaa yoo waa hojjetti wallaalummaa wajjin wanni hojjetamu hin bareedu jechuudhaaf ta'uu mala yookaan immoo wantumti an keessa dabarfadhe kun waan waa hojjedhe itti fakkaachuu mala kanaaf barnoota laphee sii baatee si gaafataa bar namni yaa rabbi waan beekanuu laata jedhee akki nutti jiru mataan isaa barnoota bara nama aqlii qabuuf nama qalbii qabuuf jireenyi keessa dabarfatan hundi isaa barnoota duwwaadha malee yoo ta'e malee mana barnootaa isa cufamne Sayyaroon qabne sagannan qabne mana qabne akkana malee mana barnootaa baaqoo hiree isaa margine tun baradhee silaa maaliif deemi beekan birana qaba. Gaafii isatti aanu kanaaf inni ani ofii kootii bitilaa gaafii uummata irraa dhiyaate. Haa ta'u. Sagana deebii isaan yeroo dheeraaf argachuu hin dandeenye. Haa ta'u. Ustaaz Raayyaan jedhu yeroo haasaa yeroo baay'ee bara Minilik bara Jaaluu akkas taane akkana taane jedhu umrii isaanii kun beekadha. Inni kun bohaartiidhaan ta'a. Inni kun bohaartiidhaan ta'a. Umriin kan koo kuma sin dhibeen anas dhibeen. Maaf isin dhibe. Wanni sin dhibe kun anas akkanuma dhibaa. Bara Minilikii miti bara Nabiyullah Nuuhu sinaa sofna. bara Nabiyullah Salih, Nabiyullah Ibrahim, Nabiyullah Lut, Nabi Zakaria, Nabi Yusha, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Fulan jennee haasofna. Maal egaa bara baluu jennee haasa'uu rakkoon qabu jechuudha. Mucaan koo kan waggaa torba siiraa Nabi Isaa haasaa jira. Siiraa Nabi Isaa haasa'uudhaaf yeroo Nabi Isaa jiraachuun isa barbaachisu. Deebittiin kanuma. Akkuma deebi'etti fudhannu daawwattoota keenya. Eshi akkam godhee deebisu nan deebisa rakkoo qabu. Umriin Ustaaz Raayyaa kun beekaa jedhan yeroo baay'ee gaaf tokko iyyee. Akkuma jala dhibe gaaf tokko iyyee Ustaaz Raayyaa umrii isaanii gaafannee naan tokko 38 jedhanii. Achirraa ka'uu didee. 38 natti manii. Bari umurii lakkaa'atan kanatiyyuu umurii akka qabu bar umurii waa hojjettee dabarfatte fakkeenyaaf Abdullah ibn Abbas gaafa ergamaan Rabbii godaananii hijiraa tokkoffaa gaafa isaan godaananu waggaa 3 waggaa 3 miti waggaa 3tti eenyuun duukaa godaane miti Madiinaa waggaa 10 turani miti waggaa 10 fi guyyaa 82 waan akkanaati miti achi booddee gara fuula Rabbii godaananii miti umriin isaa waggaa meeqa gaafa ergamaan Rabbii deeman waggaa 3 hadiisa meeqa haasa'e hadiisa 2000
Ibaja lakipo, ibaja abjatami, ibala mabjatami. Egala kana hunda sayyidi. Salam Abbas ila yawm as-sa'a hasa majrat abik. Umri nisa nabi kamu saditu. Mana berikan Salam Abbas umri kesa jirat itu. Umri kesa hasa amu kabuan tu. Nabi kamu sadiat dan ucan nabi mana kesa kamu. Abdullah bin Abbas eebbas qaba waachis ismataani sitti fe'ameera beekamu isaanuma biraa jechuudha gaara waa harkis ol qabameeraa fi waa siidhachi jejjedhameeraa si galeera dubbi kunis bira haa jiraatu malee umriidhaan yeroo ol bira qabdu umriin natti lakkaattu kun umrii akkamii isuma keessa waa nyaatteetuma dhugdee siidhachi deddeemteetuma keessa guddatteetuma areedatti baaftee sagaleen si furdate umrii jechuun isuma inni lakkaatamu kun isa kamiyyuu inni hafe achi asa deemaa jira dhumaa deemaa jira umrii wanni dhumaa deemu maasa lakkaa ilaa guyyaarraa irraa na jalaa qannasa daqiiqaarraa sidhaa na jalaa qannasuu keessatti immoo umriin sila daga namaan nuti dabarsine inni fulamu ilaa yoomii amma yoo guyyaa qiyaamatti inni nufu umrichi lamuun deebi'u utuu silaa deebi'e namni waan dabalatuuf hin qabu bara namni hin dabalatus hin tortorus hin ajaa'us hin guddatu si hin xiqqaatus waan hin deebineefiyyi acha deemaa jira umriin ergan gaafan dhaladhurraa irraa qannasamaa jiru hamma ni namurtaa'e gaafan du'e lakkaa malee ummata si jaallatutu si gaafate maa umrii isaa kanaa isuma ummata na jaallatu meeqa tafee filaa ta'e eenyu na kennuuf si kennuu osoo hin taane laphee baateeti beeka kanaaf wanti nan dhaga'e nama tokko takka jedhee gaaf tokko Ustaaz Raayyaa umrii isaanii gaafannaan umriin koo innan beeku 38 inni beenne siraachuu danda'a jedhanii duri minni nu dur way kas jedhanii isaanas meeqa lakkaa'ameera inni biraa Ustaaz jalqaba hojiin keessan hojii mantumaa waa'ee artiiti gaafin keenya baay'een isaadha waa'ee artii irratti sirrii hojii keessaniis mee jalqaba osoo waa'ee artii kanas bara kam seentanii akkamitti hojjettanii osoo hin seenne hojii hojjettan kana moggaasa isaa afaan oromooti manzuumaa jennamu nasiidaa jennamu afaan oromootti maali takkaa moggaasuudhaaf hin yaalle maa inni hojichi maqaan isaa akkam bareedeennan yaadeen beeku hanga yaadeen beeku nasiidaa yoo jennes manzuumaa yoo jennes afaan arabaati afaan oromootiin maal jedhu yeelaluudha yeelalu jechuun yeelala jechuun nama roorroo himatu fakkeenyaaf amma mirriisa yoo jedhani akka sirbaatti fudhata namni keenya walli mirriisi garuu roorroo himachuu geerarsi gosa hedduutti baata sigalee geerarsi gosa baay'eetti baate dhiirtiin nu geerarti manatti hin deebitu hin baate dhiirti geerarraan ba'uuf deemti geeraram akka aadaatti beeynutti yeelaluu isuma sanatuyyuu akkan islaamaati jedhamee kan islaamaatti as deebi'ee akka afaan islaamaa dubbannaan akka waan namni biraa jedhaan jirretti geerarsi mataan isaa yoo waa tokkoof duubaan qabne bara manzuumaadha yoo wanni inni himatu sun dhugaa ta'e yoo ulaagaa guuttate ulaagaa geeraree guuttate yookaan mirriisa jechuun si galee roorroo himachuudha bara roorroo himachuu afaan itti roorroo haasa'an itti roorroo haasa'an miti akkuma sana manzuumaa kanaaf yeelaluudha bareeduu didee bara yoo yeelaluudha jedhan hin bareedu yoo geeraruudha jedhan arrabaayyuu yoo geeraruudha jedhan maaliif jennaan geerarsi uummata islaamaa biratti miti kan inni beekame islaamni isa geeraru malee islaamatti biratti hin beekamne waan ta'eef waan islaamaa ibsuudhaan hin beekamne biyya keenya keessatti suudaaniinis kan mataa jiraa qabu mani nuubiyaa jechuudha mani beejaas akkuma kana akkuma danda'e qabu Mooritaaniyaan amma qabdi fakkeenyaaf Mooritaaniyaan manzuuma mataas qabu walaloon immoo humna qabaatu keessaa qabsoo biyya Paakistaanii kana keessatti Ingilizii Paakistaanii keessaa baasuudhaan parsantii 100 keessaa 49 namni tokko hojjete jedhama taarika Paakistaanii keessatti manzuumaadhaan walaloo hojjechuudhaan walaloodhaan jechuudhaan akkanatti geeraruudhaan hawaasa kara kallattii qabsiisuudhaan maal hojjechuu keessatti walaloo humna jabaadha. Akkuma kana namoonni gariin maqaa dha'uun barbaannu malee PhD isaanii ittiin barreessaniiru manzuumaa kootiin namni baay'een gara lamaan tokko faayidaa isaatiin barreessanii
warri miidhaadhaa jedhanii barreessan. Warri miidhaatti fudhate. Jiru namoota antuu jedhaman jiraniyyuu namoota bebbeekamoo jiran warra miidhaadha walaloon tokko ittiin raayyaa abbaa maccaa hojjetu waan isin biyya goote warra jedhee barreessee jira. Siigaleedhaa dubbe artii keessatti bakka jabaa qabaachuus hojjetaatuma dhaqeetan akka isin dhiibbaa gootu arge kan namatti immoo ammas gaaf tokko qaalichi tokko waa jedhani moolida wayii keessatti dhaabatanii qara'u. Sasaan qara'anii jiran sagaleen isaanii kun tasa bareede jennaan manni mana citaati. Isaanuma laaluudhaa utuu qaaphaatu dubartiin gordummaa mana jiskite. Gordummaa beektamti. Gordummaa jechuun beektamti akka naannoo keenyaatti. Gordummaa jechuun mana diinqaatii fi mana golgee adda baasu. Gordummaatu jidduu kana ijaaramee jira. Isaan kana ilaaluudhaa jetteeti dubartiin walgee sagalee mandaraatu keessa jira dubartii gandaatu keessa jira dubartiin dhiirri waliin makatanu seera qabaa daba qabaa miti. Kanatu hedduu jira. Kanatu hedduu jira. Amma utuu isaanii ilaaluudhaa cinqamtu haadha ammas jigee balaan bu'ee baqatamee achi. Maaltu dhufe? Maa balaa bu'ee maa baluma bu'ee malee maa gordummaa fayyaatu maa nama kana hunda biratti jigee kaa dhaggeeffadhu nama irratti jigees dhaggeeffadhu namatti jigee nama fudhatee jigee maa balaa bu'u miti maa ennaanii baqatamee lamu maali haa waa biraati miti gordummaa jigee jennaan dubartiin meeqa koftee nakkana akkanaas jira maal inni walaloo kanatu ulaagaa qaba. Si keessaa haasawuu qaba si haasawuu qaba. Si naasa'a si keessaa naasa'a waan ati argaa jirtu irraa naasa'a waan ati arguu barbaaddu irraa naasa'a waan ati arguu hawwitu irraa naasa'a miti lubbuuf maraatte gaa lubbuun maraatte maaliif hin maraanne durii akkana walaloodhaan namni waa jechuudha jedhee yeroo namni waa jedhu tasan jaalladha nama walaloof hin seene faanusna birciqoo kifilii sadiitti mana barnootaa ulaa sadiitti faanusna birciqoo gaayaa walaloo jaallachuu nanaffase yeroo sanatti jechuudha nanaffase affasee mataadhaan dhaabadhe edaa halkanii yebeessiraa boriiti biti bool jedhamuu jira jennaan yebeessiraa intinii cufeetan ticheer keeriyaadha miti lata barsiistuun keenya kifilii sadiitti dhaabadhee ni ibsiisaa jedhe walaloo jaallachuu keessa awwalaloo jaalladheen jedhe malee barnootichaa miti inni jaallataa jira dura walaloodhuma kana jaallachuudhaa si jalqaba walaloo jalqabu keessanitti deebina moggaasa isaa moggaasicha kanatuyyuu maqaa walaloodha jedhamee walaleessaa yoo jedhamees ana afaan oromootiin amma eegwanaa jedhamee naa hin dhageenye immoo itti dhabu immoo itti yaadeen beeku nama kana yaadeen galatoominaa jedhe waan hin jennaan waan hin jirre barbaadu keessa jirra. Akkasuma manzuumaa kan jedhuudhaan beekamu naannoo biyya keenya keessatti manzuumaa kanummaan manzuumaa jedhamu dibbii of biraa qabu. Amma yoo naatitti yeroo boodaa kana keessaa qayyaramu malee dibbee seenaa sanuu kutaalee naannoo xiqqoo tokko keessatti qophaa naannoo adda addaa keessatti mo'amee jira. Kan dibbee of keessaa hin qabne baasuu akkamitti dandeessan? Isumayyuu afaan waaltaawaa ta'een biyya hunda wal ga'uu wajjiniin in guddate malee deemsi isaa siin jalqabne guddataa dhufe manana keessatti guddataa dhufe yeroo dagaage wali tokko yoo dhiyoote nan guddise jettee numa guddataa miti akka naannootti barame keessatti yeroo sana keessatti dibbeen munkara yookaanis immoo dibbee rukutuun dubartiidhaa fi malee dhiirri rukuttu warra Suudaanii qofa rukuttu dhiirti dibbee rukuttu asliitti dubartiidhaaf immoo ayyamamaadha guyyaa heelleenfaan shari'aadhaan qophaatti achi baate dubartiin yoo siin guyyaa acidhaa guyyaa maali waliin jette shari'aadhaan waanuma jiru sun akkatti jirutti qabdi malee akka qabdi malee bakka qaba abbaa jedhu qaba waan akkanaa qaba malee dibbeen dubartii qofaaf ta'a. Dhiirti dubartii dhiirti dibbee rukuttu miti amma gaa namatu jaallate miti namatti jaallatee waan sana namni tokko innaa jaallate nama sana hin faarsa amma uummanni rasuula rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam yeroo waa'ee rasuulaa ka'u wanni jarri dibbeetti fudhatanii bar jaallataniiti. Jaallatanii jaallachuu keessaa dibbeetti rukutanii sirbanii fi nama jaallate hin faarsita bara. Waa jechuun illee dadhabde bakka nama jaallate. Hin faarsitaa miti dibbeetti tumte waan jaallate sana. Sanumatu geesse achiin ga'ee kana keessa waan namatti himachuutu jira gaadha. Walaloon kuni waan si dhibu
ana kan itti taarika irratti quba qabutti bara 1680 moo 90 wayiidhaata qaallichi tokko moolida kennu karaa bahaa kana keessaa Affaaris hin jedhamu Affaarii fi naannoon Harargee walitti fuudhaadha gisee sana akka ammaa kana daangaanii yookaan walitti hin baane geppoo walitti hin baane yeroo sana keessa beekamti gaala walaloon akkanaaf achumaan naannofti karaa wallootti lolaan wal qabattee tolaan wal qabattee akkuma geerarsaati barisiin amma rasuuluma rabbiitu hojjete miti abaynaa kan jedhe rasuuluma rabbiitu hojjete miti waan sana guyyaa gaafa khandaq walaloodhaan iyyi manzumaadhaan iyyi qotameem khandaq sigaleera dubbin Hassan ibn Saabit teessa dhaqe jara nameerre walaloo hojjete sagaleetti geeddarame malee walaloon isuma sana ta'e ka'ee sigalee malee durumaa jira garuu afaan arabaa qofaan jira afaan oromootiin hin jiru hin qabaata maqaa afaan oromootiin kaasitti tijjiiruun raayyaa jedhanii gaa uummanni raayyaa jedhee moggaasa keessaa kaasittumayyuu abaluu bar raayyaan baasaa jechuu Harargeetti naga'e kombolchatti namni tokko mucaan kun silaa raayyaa baasuu danda'a jedhe amma maaltu naa galeseeti hojii hojjechuu keessatti waan akkanaa kanaa hojjechuu keessatti xiqqoo dhiibbaa uumeera natti fakkaate dhiibbaa uumuu koo raayyii namni raayyaatti moggaafataa jira wantatti sana manzuumaadhuma nazmi bakka jechuu sana namni bakkuma sagalee jedhamu sana maal jedhama walaloon afaan oromootiin yoo ta'e raayyaa jedhamuuf deemaa jira raayyaa jedhama maa jechuun ijoollee amma artii lafa ol kaa'anii shaakallarra jiranii maal jedhama ati raayyaa meeqa baaftee jedhama Isa kana karaa bahaa kanatti nagee. Raayyaa Hayyee toletti muf. Mee kallattumaan egaa karaa artii keessanii haa dhufnu ustaaz Raayyaan. Ammallee keessa baanee irra maartii keessa. Amma dhufaa irra. Maa itti karaa artii itti dhufnu. Asajja raayyaa artii baay'ee dhuunfaa keessaniidha. Ustaaz Raayyaan bara kam artii seenuu isaanii nama artii ta'uu isaanii of baranii gara artii bara kam dhufanii nama artii ta'uu isaanii yoom of arganii jedha. Rabbi. Bara artii nama artii dirqamatti itti nagalche adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroo dhuma adda bilisummaa Oromoo bara 83 jalqaba irratti yeroo dhuma seenu bara sana baatiis sanee ta'u amlee ta'u natti fakkaataa yeroo jedhee abusoo fidee asitti dhaabanu sana Jibriil kan jedhamu tokko wajjiniin wal beeyna nama walalooti. Jibriil kuni ijoollee karaa dambi dollooti du'eera lola irratti du'e. Gitaaraa naa qabee sagaleen koo qallaadha jedhi naan jedha. Jibriil hawwisoo gaara keessa ture inni adda bilisummaa Oromoo guddifate mucaa kana. Natti himaa Jibriil kuni achumarraa bakka inna namni jedhee mataa koo keessatti hafaa akka namni jedhuttis naan jedha. Achi dura moo gisee bara 82 Zariu Wadaajoo bara 82 Raas Tiyaatiriitti wal barreesse. Raas Tiyaatir 82 Addis Ababaa jirtu gaafa sana. Tol. Oo maarri. Obbo Ijoollummaadhaan hin dhufeef. Yeroo dhuma sanaa jalqabee tuu keessatti danda'ee ofii kootiif hin barreessa jedhee garuu ofitti himee beeku ofitti amantiidhaan. Sana booddee 86 mana hidhaa keessatti walaloo barreesseen dhiyeesse mana hidhaa keessatti 85 mana hidhaa Ursoo keessatti waggaa tokko hidhameen ture achi keessatti Darajjee Tolaa kan jedhamu walaloo barreessii fi dhiyeessi naan jennaan barreesse dhiyeesse achi laata kan walaloo jettanii hidhamtanii walaloo jettanii baatan ammoo mee maali seenaan isaa Adamaa rumfaadha wajjiniin hidhamnee walaloon inni Adamis walalooti jabaadha ofirratti amanee baay'een hojjetu malee jabaadha walaloo barreessu. Ani gaa yeroo sana keessa waadanuudha waan hadhaas tokko waan ta'e jechaan amma naasa'u mana hidhaa sana keessatti waa baay'ee isaan uummata waggaa tokko fayyaa isaa hidhamee jiru. Daqiiqaa lama naa kenne Darajjee Tolaa daqiiqaa lama keessa walaloo barbaadde jedhe fincilsiisii jedhe yoo barbaadde yoo inni nama sakattaataa jiraan hin barre ijoolleedhasi ka'eetanii gaa
waan hin jedhe jechuudha. Walaloodhaan barreeffadheen dhufe sultaan tokko amma coocee jira. Eenyu kan leewu gadarbe barbaadde ituun barbaadu na wajjin laffee sultaan suni mana lola irratti booji'amee dhufe mana hidhaa keessa galee abbaa waraanaa jiraatiyyuu abbaan cibirraa jira qabsiise. Abbaa cibirraa nama qabsiisa bara. Maa Tigireen akkana gooti. Abbaa cibirraa keetti bitatti. Bitatteen naa jette magganaanyaan isa harka maaloo isa harka miti waraana kontirool goosisiisa. Bara akkuma kana taane yeroo sana. Almuhim khayr kulliin hundinuu khayriidha. Sultaan kanatu iskiriittoo dhaqee barbaade naa fide. Qola naalaa naa fide. Qola naalaa irratti barreesse waraqata isaan fuudha. Barreesse dhiyeessinaan jedhee miti. Awwalaloon nan danda'a kan koon beeku garuu keessa koo jira miti. Barreesseen dhiyeesseen nan biyyi iyye. Jiru wana gaafa sana namni jiru Haji Miraaj tokko lubbuudhaan nama jiru namoota baay'ee jiran egaa warra yeroo sana keessa Mahammad Jimmaa jira Goobanaa amansiisaa jira kan amma Gudariin jiru Goobanaa amansiisaa ijoollee baay'ee kan wajjiniin jiraannu mana hidhaa kana keessa nama baay'ee jira namoota baay'ee hadda abbootii qabeenyaa ta'anii warra achirraa baratanii baan inni kaan hin dhume jaalle beeksisaa seenaa abbaan cibirraa moona jeefamanii inni kana naasaa muda. Warra nu bira jiru keessaa Dr. Leencoo Dr. Torban na bira jira. Paayileetiif haa jira. Paayil sababuma Oromummaatiif kamaa wanni nuun taane jira. Dr. Leencoo na yaadatu. Mucaa miskiina faranjii tokko fakkaatu tokko jira Amsaaluu kan jedhamu. Amsaaluu kan jedhamu Araba fakkaata. Ana Arabii kun maallu keessa hojjeta faranjii si fakkaata gurbaan adii qulqulluudha Amsaaluu maqaan isaa. Ijoollee gimbiiti. Ijoollee gimbiiti. Lola keessa ture. Amsaaluun kun amma afee garuu magaalaa Finfinnee kana jira jedhee yeroo tokko naa bilbilee ture. Jara sana wajjiniin jiraadhaa. Egaa ati gaa barreessitan waan kana dhiheessee waan kana barreessee amma inni kun inni ani artiidhaan danda'u manidhaatti jedha Amsaaluu wajjiniin duraanis dadariin wajjin leenjifamne marsaa 24ffaa natti fakkaate wajjiniin leenjifamne waraana achi booda waraanii nu facaasee abbootiin waraanaa keenya iddoo isaa afaan hin du'ee namoonni baay'een egaa waan akkanaa ta'e kan jiru artiin ana keessa jirti egaa walaana raayyaan jiru jedha iddoo isaan tokko yeroon bakka waraanaa qabu achumaaniin waa jedhee waraana kana gammas nan kaasa. Artina kanatti dhuftee mana hidhaa keessa naa galtee mana hidhaa keessa walaloo tokko haasofnee namni 45 dhabnee Abdiifa amma Shee Abdii Shee Abdallah fa kan biraa immoo Shee Ibrahim fa najjeefamanii Shee Ibrahim nuuraa tokko jira ammas karaa sigimoo kana keessa nuuraa ijoollee kana jirti. Bara sana keessa gaa artii kanaan dhaabbadhee walaloo kana dhiyeessinaanii biyyi harka quba gurra kaatee dhiyyee jechuudha. Dubartiin maraatte jechuudha. Dhiirri maraatte waanan dhiyeesserra waan hamaadha. Yeroo sana keessatti wareegaman kaffalee kaasa jedheetanii ofitti murteessee yeroo sana lubbuus hin beeku wareegama kaffalee dhiyeessee jennaan ummanni waan waggaa tokko barate hunda isaa daqiiqaa lama keessa harka harca'e. Harkuma harca'e. Walaloon kana hunda humna qaba. Harka harca'e jennaan bar darajeen na fuudhee deemee ati jedhe. Jiraachuu oo jiraatte jedhe. Du'eera amma garuu darajeen sun. Yoo jiraatte waan waa fayyadu dhama qabda fakkaata garuu duudhaaf jira hartaa maalan sii godhanaan jedhe. Anduas jireenya sin beeku. Jireenya sin beeku duas sin beeku. Akkana walaloon achirra jira. Meegaafuma kanaan wal fakkaatu maatii Ustaaz Raayyaa keessa namni artiidhaan beekame jira moo dhaalmaya moo sagaleedhaan jira barreessa sagaleedhaan jira tokko Huzeyfaa sagalee qaba. Maatii kana isin booda irra dhufe osoo hin taane maatii isin duraa keessaa kan isin itti fakkaattan tokko itti fayyadamne imammaa kun sagalee qaba. Tas sagaleen isaa sabalee hin mul'anne jechuudha. Mul'anne hin beekamne baadiyyaadhaa. Ijoollee baadiyyaa keessa sammuun baadiyyaa keessatti tortoree badaa jiru meeqa jira. Namoota baay'ee jira. Ijoollee artii keessatti ijoollee amma dhagaa arruma ganama guyyaa ganama maaliin ta'e argisiisti feesbuukii irratti mucaa tokko kan muka qofaan iskaabaatarii hojjeta. Muka qofaan iskaabaatarii lafaa waa hammaaree gara kanatti naannessee bakka tokko dhaabbate lafa kanarraa qotee hammaaree gara baadiyyaan keenya waan hin qabne qabaa namoo gabbaasu abbaara beetuma yatiima ta'e
qaba. Namoota akkanaa kana akkamiin baasuu hin danda'amu? Beeku wallahi. Maa carraadha. Akka barkan nu baasu. Malee ijoolleen sammuu qabdu numa qabna. Namni bar. Sammuus qabna bar. Mee egaa kaaftanii nafini ilmaan keessan keessaa namni si fakkaatu jira. Fakkaachuu jechuun waa'ee artiidhaan jechuudha. Artiidhaan na fakkaatee miti of fakkaatee ka'a. Artiin. Artiin keessatti kan qabee taanaan fakkeenyaaf Huzeefaan amma yooti waa barreessitee qopheessiteetti kennite akka gaariitti jechuu danda'uunis waa tokko na hartii kanatu waa danuu wal qabatee deemu. Tokko barreessuu dandeessaa jechuu dandeessu. Tokko jechuu dandeessaa barreessuu dandeessu. Kullaman walitti qabamee sitti kennamuun immoo amaanaadhaa ba'aadha. Baay'ee cina. Maaliif amaanaa rabbi si biraa amaanaa isaa guddaa. Amaanaa isaa sadarkaan isaa sadarkaa warra jechuu danda'u qofittidhaan miti kanatti itti gaafatamtu. Amaanaa rabbi gaafa si bira kaayyatu. Amaanaa ijaa, amaanaa gurraa, amaanaa jecha, amaanaa waa, amaanaa sammuu, amaanaa yaada, amaanaa abshaalummaa, amaanaa gowwummaa jira miti. Gowwaanii abshaalii wal qixa gaafatama jechuun dandeessu rabbiin adila. Kanaaf waan na bira kaayee quba qaba rabbiin. Amaanaa kanatu iyyuu bakka ba'uu qabu itti baasuudhaaf bakka ba'uu hin qabne itti baasuudhaan iyyuu wal caaladha. Kanaaf jechuu danda'uunii fi barreessuu danda'uun gosa gosa. Namni gariin barreesseetuma lafa tuula fakkeenyaaf amma akka abdii qophee. Abdii qophee barreessee lafa tuula. Namoonni dunisee isatu barreessi bana barreessi. Abdii qophee hin beekamne bar. Rabbuma malee namni san beeku bar. Gatii Oromummaa kanatti kaffalametu. Wayyaa gatii Oromummaatti kaffalame. Haasaa biraatti nama keessa. Abdii qophee gatii Oromummaa keessatti kaffalamee maqaan isaan dubbatamini dhaggeeffadhu. Gatii Oromummaa. Dildila jechuudha. Gatiidhuma Oromummaa keessatti kaffalame bar umurii 78-79tti asii Shawaaroobiitti dhaqee mataan garagalfamee jaarsi garafamee tumamee dhufee ciisee du'ee jennaan nu nama 5 taanee awwaallanne bar. Gatiin Oromummaa keessatti kaffalame. Isaan mana jedhamu miti gatiin Oromummaa kaffalame. Maamma Gadaa Qaallu mana hidhaa keessatti du'e bar. Gatiin Oromummaa keessatti kaffalame. Maamna gaafattu waan akkana. Dhaggeeffadhu. Jamaarroo balee nan beekaa. Guutamaa hawaasa. Gatiin Oromummaa sammuun beekumsi dandeettiin humni nu Oromummaa keessatti kaffalame isaan makana jedhamu. Kaffalame bar waan kaffalamu itti argachuun dhabuun waan biraa waan itti kaffalu dacheedhuma nyaannu. Mee osoo jennu karaa gaaffii keenyaatti yeroo deebinu wooma kanaa wal qabatee jechuudha. Yeruma sanaa namichi jecha sirreeffuu kaastan irraa inni mul'atu yeroo hamaa yeroo jedhamuun dubbachuu fi socho'uun nama dhibu keessatti bifa kanaan jechoota jajjabaa akkanaa jechuun artiitti bakka jabaatu akkamitti murannaa akka hin taasisu. Ani moo abdii qophee? Atumti. Dhiira waa jettuun arge kadhaa amma abdii qophee kan silaa baalinaa turizim Oromiyaatti qaadhimamee dabdaatti xalayaanitti ergame. Xalayaanitti ergameennaan qananii cubbuu jalan daddabu biyyaaf biyyee ta'u maqaan koo waaraa bariin baratamaa millinis gootummaan isin baratamaa yeroo garii tun jaallatin jechuudha. Maa dhiira kaffalaa ture yoo raayyaan lubbuu eenyuutii olii jirti jettaa abdii qophee qananii cubbuu jalan daddabu biyyaaf biyyee ta'u maqaan koo waaraa ulfinaan galmaa'ee seenaan kollee tura uffadhee bobba'ee galuu taayitaatii yoottaan kajeelu qananii quufa qochumaa hidhamaa du'aa saamamaa aanaan jibbamaa sammuun komamaa muramuu mormaa yoo manayyamaa biyyaaf addimmaa sababaan falma jedhee barreessa. Qaasim Barrooti sun qaatalu jalaa baddillee bakka sii galtee beeku. Qaasim Barrooti Oromoo tole hin jennu. Gaaf yeroo sana barreesse laada xalayaan kun itti barreeffamnaan barreesse. Oromoo tole hin jennu shiraa dabadiina hamma fashalsiin. Hiree keenya ofiin hanga murteeffatu. Fala biraan qabnu waraana farmannoo jedhee barreessetti kenninaan achumaan barroon achi ba'ee Oromoo tole jechuun. Mee Ustaaz Raayyaan yeroo namni baay'ee yeroo haasa'anii Ustaaz Raayyaan du'aa'ee muftii qabu jedhu. Muftii wajjin hariiroo isin qabdan maali? Muftii bira dhaqee gaaf tokko dhaqee isaan siyaaree jennaan rabbi waan ofiin jaallatuun siyaa jaallatu naan jedhan. Min jedheera bira dhaabbadhee anaa gurra. Jazakumullahu khairan. Egaa daawwattootaaf isaa jaallatu rabbi nu haa jaallatu garuu qeebaltii duniyaa akhira rabbi nu taasisu. Muftii wajjin yeroo dheeraa wajjin turtanii turre. Ambijuuruma dhaqeetuma nachi wala malee muftii wajjin.
muftii hogguu jennu daawwattoota keenya muftii Muhammad Ali Gommaati. Muhammad Ali Yahya. Muhammad Ali Yahya. Ini kan muggafatee muftii jenna walitti waamama amma namni kanaafan. Dhugaadha. Bar muftii Muhammad Ali Yahya ti. Redde gaafii kana ibsuun barbaachisaadha dhugaadha. Muftii yeroo jennu muftii dur muftii wali lama fakkaataa fakkeessaatu hin ta'in. Ta'a galmeessaadha. Hin beekamu baay'ee naannoo Jimmaatii biyya hundarrattuu bara san beekamaadha. Muftii Muhammad Ali Yahya Gommaa seenaa isaanii ni beekata. Biyya situ kaasa yeroo baay'ee sii kaasuu dhageenya Azharitti baratanii. Ganda kaan nuyi. Harargee irraa ba'anii. Nuyi ganda kaan. Harargee qofaa miti isaanii ilmii asuma wallotti qaraani isa Harargeetti qaraan malee isuma wallotti qaraani daana qaraani. Warra duraa keessaa qiraatii fiduudha kan isaan deemanii sun taarikii of danda'e qaba. Kanaaf walitti qabuu qaba. Qorachuu qaba. Akkan dogoggorre warra irraa qara'anii warra irraa fuudhan irraa nama waan dogoggorse jedhee sirriitti meera. Namatu dhufee muftiin akkana jedhee waan itti himee jennaan ani kee gabbayee himee jennaan wanni kun dogoggora namni naan jedhee dogoggora ta'uu dhabuus immoo mala isatu argini malee. Yoo immoo dogoggora ta'e immoo bakka lama sadii qorachuu barbaachisa wantichi. Egaa Ustaaz Raayyaa bakka irra geessan kana. Asuma bakkuma jirtan kana. Gahuudhaaf yookaan kitaabni sin namni bakka ka'e hin qabne bakka ga'e hin qabu maal na gaafatan umruma har'a jirtan kana gahuuf wajjin jireenyuma deemaa umrii irratti lakkaati madaan umrii keessatti lakkaanne umrii keessatti lakkaachuun umrii irratti lakkaachuun tokko jireenyuma har'a as geessan kana karaan irra deemaa dhuftan jechuudha kitaabni yookiin namoonni isin fakkeenya godhatanii as geessan jira yookaan kitaabichi maali yookiin namoonni isin fakkeenya godhatan sunoo maali hin baadha fakkeenya artii jedhaa jirta fakkeenya artii keessatti duraan sitti beera sababa adda bilisummaa Oromoon artii tasbee isin jedheera shakkii tokko malee ana qofaa miti nama baay'ee gabba isin jedheera lammaffaa immoo islaamummaa keessatti yeroo annas deebi'u immoo namoota manzuumaa jedhamu namoota baay'ee turan keessaa sheeka dirgabbaraati isin jedheera nan jaalladhan ture immoo gizeeruma sabiyyi isaan moodida keessatti shamsa ladraa qara'an isa isaanii moodida dhiyoo isaan dhaqan malee moodida akka waan oolee ta'e nan beeka dhaqee ziyaareera immoo zamana dhiyeenyaa kana ababbaa koo jaallatuni ababbaatu dhaqanii ziyaaran turanii anis ababbaan keessa raahaa godhanu jedheeti man dhaqee isaan ziyaare. Mee silaa jennee egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya gaafii keessan Ustaaz Raayyaatti isiniif dhiyeessaa jirra hordofaa akka jirtan abdii guddaan qaba. Yookaan bira qabaatan. Heddumaan immoo gaafiin akki jedhu. Yookaan bira qabaatan. Qabani. Na bira jira gaafiin jiraas na bira jira akka jedhu gaafichi. Ustaaz Raayyaa walaluma kana barreessuu hadiisaaf quraanaaf hadiisa sayyatee qabu ragaadhuma dhiyeeffatanii hojjetaa jiran qabu. Maalirra dhaabbatanii? Walaloo bareecheen qaba malee maa. وأجمل منك ما رأت عين قط وأحسن منك ما ولدت نساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء ما كنا نرجانت وحسن ثابت لو قريمو كانوا مسيدي جزاكم الله خيرا أستاذ يروح حسن موني غافي غافتني أستاذ رايان برو namatu kennaa fi Ustaaz Raayyaan sagaleessaadha jedhama. Hojii hojjetan kana qofaa keessan hojjetamoo namatu isin gargaara? Ani san beeku nama naa kennee on qabaadhees badheewoon nama naa kennu argadhees nani. Ajoma namni naa kenneen naan dhufee naan haasa'uu dida. Akka ati jettu sanan ta'u. Zabana dhiyeenyaati. Jechuun wantumtanii barreessuutti ka'eefu barreeffama namaa qopheesseen kan Shee Mahammad Nuur Gembee xiqqoo siyarraa hojjedheera waa'ee tawhiidaati waan ta'eef yeroo sana ijoolleedhasi ofis nan danda'ee waas nan barreessa ofin seene hojjedheera sana booddee immoo yoo namni naa fides badaa amma kana kan sheeka Walloo ama Shee Siraaji siiraa hojjechuu yaaleera akkam barbaadetti naanaa sa'uu didee inninis barreeffama cinqamanii barreessan qaalichi juuzii afur qabanii siiraa barreessu achuma raayyi siiraa barreessee lafatti qindeessee gochuun nan danda'a dhibbatti hin beeku ammas yoon ka'e utuun tokko irraan dabin siiraa qara'ee utuun tokko irraan dabin akka inni barbaade sanatti wal lolaan nan ka'aaf siiraa fi awwalii ila akhirii nan ka'a akka inni nan rakkifne bareera rabbina gargaara argeera siigaleera rabbin akka hin danda'u garuu jaruma akka Shee Siraaj kanarraan argadhe akka hin danda'u namootuma waa jejjedhanii dabarsan kanarraan argadhe
namootuma yeroo namni achi dura turanii amma namoota baay'ee jiran naannoo keenya keessatti namoonni bebbeekamoon namoonni waa jedhan baay'eetu turanii kanneen keessaa jara kashee aliyyeewwan bituu jiranii beeki suufiyyoonni warri durii sun dhugumumaan dhama wahii qalbii keessaa warri qaban warri durii sun warri fakkeessuun itti waa nyaachuun itti waa dhuguun kun itti mul'anne warri waa jiraachisuun galeef si galeera dubbiin warra waa jiraachisuun galeef tuyyuu dhugumaan qalbii irraan dubbate jennaan dubbatamee fi malee callume deen dubbatamu jechinu kanaaf jechinu en bareedu siin dhagaamus yoo ati rabbi irraa haasofte rabbiin gangee qalbii ati barbaadde sanaaf siigaa walaloo kana tuyyuu qalbii namaatti banatee seenaa qaayidaan isaa yeroo sagalee wajjin jedhame utuu hin jaallatin qalbii kontrool godha qalbii namaa banatee seenee miti animmoo qalbiis aqliis nanaa joma wannan adillaa maleen gooneef wannan ragaa itti barbaadadhuuf wannan siiraa saxiiha ta'e maleen hojjennee fi qalbii kee banadhee seeneera argeera miti akkan seene yeroon inaa galee jedhe aqlii keetii wajjin walitti haajoma aqliiniif qalbiin waan meeshaa adda addaa faabirikaa adda addaa lama waan ta'eef. Jazakumullahu khairan. Egaa mee ustaaz Raay nuti kaasittii keessan kanaa jedha raayyaa tokko hubachuudhaaf waggaa 2-3 nu fudhata. Raayyaa keessan kana dhaggeeffachuudhaaf hubachuudhaaf waggaa 2-3 nutti fudhata. Isin barreessuudhaaf tokkichi isaa yoo xiqqaate sa'aatii tokko ol yookaan daqiiqaa 60 olii isin barreessuudhaaf yeroo hammam tokko isin gaafata. Kitaaba 5 faantaa wantin keessaa cuunfee baasu. Wani lafa jiru barreeffamee lafatti hafaa? Yeroo dhaan walii galuu dida. Anaa barreessee fixee yeroon sun itti dabarfata fa'a. Kanaaf wanni yeroon itti dabarfanne waan akka hadiisaa, qura'aanaa, waan akka siiraa qofatti yeroo itti dabarfata. Munaasaba malee yoo naasa'e immoo naa dhaggeeffatus dhiisus maannaa godha. Yeroo naasofne munaasaba sana fakkeenyaaf siiraa tokko innaan fidadde munaasaba qabaachuu qaba. Maanni sababni naasa'e? Maal lafa godhuuf ammas risaalaan jala jiru maali? Ergaan inni aan qalbii kee keessa yeroo naqee seenu aqliin kee maal sitti? Kanaaf aqlii kee qalbii kan kee walitti haasofsiisuudha. Sagaleeni qalbii seena. Beekumsi aqlii seena. Lamaan tuuli. Lamman kanatu iyyuu deekiif televizyiiniidha. Riisivariidhaa fi televizyiiniidha. Asirra kaa'amee ittiin dabarsaa jira. Sila eega kaaftanii bakkuma kanatti siiraa yeroo barreessitan baay'ee kaasitni keessanii siiraa irratti naannaa seenaa ergamaa rabbii seenaa sahaabota kanneen kana irratti xiyyeeffata yeroo baay'ee yeroo duraaniifaa jechuudha keessaa gama boodaa kana malee. Nan deebisa isas gama boodaa kana ittiin lapheen baatana isa nan deebisa. Gaafiin koo kana miti. Yeroo siiraa barreessitanii kaafii kana kaasita keessan kana siiraadhaan dhiyeessitan ergaan siiraatu ergaa keessan immoo siiraadhaan ergaa dabarfattu jedha. Haasaa dinqiidha. Awwaluma wanni walitti qabamee barreeffame hadiisa dura. Hadiisa dura wanni walitti qabamee barreeffame siiraa. Seenaa Islaamaa keessatti akkasii siiraatu dura walitti qabame. siiraan walitti qabama. Maaliif nama dudu'a lola sabuu keessatti lola akkanaa keessatti nama dudu'a fudhatee du'aa jira miti siiraa zaatiyyaa isaatii jalqabanii barreessanii jala deeman. Awwaluma iyyuu wanni yeroo quraanni kun qisasni wanni ni dafee aqlii namaa kana to'atuuf irra caalaan bakka qisasaa sana bara. Wal qabatee jira ilaama fakkeenyaaf seeraadha yeroo jedhanu waa'ee ergamaa rabbii yeroo adiitu hadiisa bara waa'ee ergamaa rabbii haasa'u uummataan saadii. Siiraadha immoo kana innaan adda fuutee ilaaluu hin dandeessu walitti qollofeensitti kennaanis. Siiraanis ergaadha. Ergaadha. Inni barbaadu taatee sana iyyanii akka ati ija dunuunfattee waan sana jala deemtu sii godhe. Khalid Mujaahidoota fuudhee bu'ee karaa yeroon siin jedhu achumaan jala kaata achumaan jala kaata bakka jala fiigda jala si fiisquu ban akkana godhan garuu asichaa Khalid Mujaahidoota eddee waan akkana kanaa irra caalaa yeroo cinqiin barreessa mana hidhaa keessatti hafee barreeffame inni akkana. Kaasinni kun faansi. Waan akkana kana bakka barreeffame qaba deemi kan biraa fidi. Maal na gaafate namni? Nagaafatee hin danda'u sila. Fi hordoftoota keenya sagantaan keenya sagantaa bu'aa. Gaafiin uummanni adda na gaafate gaafii boodii narraa laafisuu rabbiin na fataayisu deemi. Inshallah kun sagantaa gaafii keessaniiti waa'ee isinirraa baruu barbaade kan gaafataa jiruudha uummanni. Yaddumaanuu immoo Ustaaz Raayyaan seenaa hayyuu mootii Abbaa Jifaar kan biyya keessa dabarfatanii oolmaa biyya biraatiif oolanii jiran kaasitaa isaanii keessatti kaasitii tokkoon maaliif seenaa isaanii uummataaf dabarsine fakkeenya kaasne malee namoota seenaa qaban hedduu jira fakkeenya akka Sheek Bakrii Sabadoo kanneen gumaacha uummataaf amantiinaanis ta'e sabaanis ta'e uummataaf waa gumaachanii dabran kana namoota akkanaa kana maaliif seenaa isaanii kaasitii tokkoon hin dhiyeessu
sirriin jedha gaafa. Daanniyyii jira sheekii abbaa gurraachaa. Aanniyyii jiru. Si galee aanniyyii jechuun anniyya isaan. Gaara mul'ata anniyya. Anniyya isaan gosti. Tokko bar walloo kun achuma achi yaate bar. Naqeen qoradhe immoo lafaa fuudhee haasaan jira. Nan qoradhe bar. Anniyya isaan anniyya jechuun jimmatti sadachaa. Jala sararaa baraa kana. Harargeetti anniyya. Wallootti anniyya. Sadachi jira walloon. Ammoo anniyyaaf sadacha tokkichi. Jala deemee manguddoo irraa qoradhee. Maaltu adda baase sadacha jechuun iyyuu warra wallootu keessatti bareecha kan nu hubachiise warra wallooti. Manguddoota wallooti. Manguddoota warloo ulfaadaa galatoomaa keessatti warri baatee baadiyyaa jirtan. Warri dagaan galatoomaa hawwaan kana na hubachiiftan. Warri harbuu ulfaadaa galatoomaa yoo lubbuudhaan jiraattan. Seenaalee warroota uummata kanaa she'anii yeroo shonkeen naannoo shonkee waan jiru jira waan nuti achii qabne. Sheekumtii gurguddaan afaan Amaariffaatiin beekamu xaqlallaan isaa keenya. Si galeeraa dubbin. Irra caalaan jechuun keenya silaa keenya kanatti naa bareecheessu. Jechuun afaan tokko warra dubbannu keessa. Warra hiddii walitti nu ejju keessaa jechuudhumaaf malee waa biraatiif miti. Sheekonni jajjabaan afaan Amaariffaatiin warri afaan Amaariffaatiin hundisaayyuu goraawun tanaa dee'u jiru. Goraadha. Qaanqee walaafanuu jedhu. Afaan Oromoo jaraatu achi kennee fixee qaanqee qeewu jedhu hanxuura habti jedhu handhuura bara. Jechootuma kana fayyadamu jechuudha. Caalii jedhamee afaan Amaaraa jira. Caalii. Daratuun shaqqaqoo banuuraa leqleqoo ta'akhyaaraan laaqqoo alee waxaaree hebuu afaan Amaariffaa isaanii akka kanatti immoo barreessuu immoo isaaniirraan argadha. Afaan Amaariffaa tun ta'in afaan Oromooyyuu jecha akkana gochuu akka hin danda'u jara shee caalii na barsiise jechuu dandeessa. Shee caalii shee Ahmad Sarbo shee Ahmad Sandaabo. Shee Amassoonni jecha tokko ittiidhaan na barsiisan. Namni jecha sana bakka itti kennuu dhabuu hin mala. Waa'ee hadiisaa Jibriil yeroo haasaan uyyii hadiisa Jibriil ibsuu keessatti Jibriil ka'ee dhufee fuulduree ergamaa Rabbii taa'ee haasa'ee fixee ka'ee Jibriiliin gaggeessanii an argaan jira gaala ija dunuunfadhe. Jennaan akka jedhanii Jibriil gizee kaanu caalaan kalqee gaafatanii eenyu beeytaa yaa Umarii jedhanii leenci saabaa Rabbiif rasuulatti gabaabbate ilmiin nutti jabaata jedhan. Ergaa asii deemaa jiru achitti xumuran jechuudha. Ergaa elaa baan suni baa lama Rabbiif rasuulatti gabaabbate. Amma tokkittiin kun anaafi darsiidha. Qalbiidhaan hin dhaggeeffadhe waan ta'eef waan afaanichas immoo ittiin qoradha afaanichas ana dagaagina guddina ulfina si galeera dubbiin afaanichiitu silaafa abbaa qabaate bar bakka inni ga'u bar as ga'ee oolaan qabu duuba abbaa qabaate yaa Rabbi gooftaa koo abbaan isaa tokko isinuma qamaa ittiin hojjechuudha. Weedicha ishee Amassoonni sana jedha baay'ee jaallatan namni sagalee keessanii. jedhanii leenci saabaa Rabbiif rasuulatti gabaabbate ilmiin nutti jabaate yaa Nabiyyal Mukhtaari. Akka diinii Islaamummaa yaa zalbirrii irratti baree ejjanii aqiidaa namaa galchan Rabbi umurii isaanii adeeressu jiru lubbuudhaan akka isaan itti kaa'anii akka baree hedduutti gabaabsanii kaa'an sababa isaanii qalbii namaa Rabbii jechanii iyyatanii hojjetaniif qalbii namaa keessa ga'ee dhaqe hin jiraatas hin jiraat waan akkasii hin jiraat sababni akkanee namni dhaggeeffatee fi isaantu bakka irraa hojjete madda dinqii irraa hojjetanii nama bira ga'a barsa qalbii kana Rabbi nuuf kennu of Gaafiidhaan reefu kaasee waa'ee seenota yeroota hamma darbaniitu deebisaan arganne maaliif hin hojjenne jedha seenaa baroon jechuun waa'ee jara kana
si nan hojjedha rabbiin kiyya naan fedhe wanni hojjedhu kuni munaasaba qabaachuu qaba maaliif hin barbaade wanni kun seenaa jechuun gaafii jallu beedhamee hojjetamee lafan ta'u munaasaba qabaachuu qaba maa inni hojjedhe namni akkanaa kan hojjetu waa jiraatu jechuudhaaf immoo inni kaanii sila gaafii kanaa hojjedhu jechuurra barreeffamee kitaabaan lafa taa'u gaarii kan Abbaa Jifaar barreeffamaadhas siichi kan hafes immoo hin barreeffamu akka barreeffamaatti akka walalootti immoo kaa'uudhaaf maal risaalaan itti barbaade sirrii dhalaa asichi immoo beekadhu dhagama tokkoon qaallichi kuni taatee dhumti isaan Shee Mahmud Quraaree argobbaadhaa fidanii tiijeen nu qubsiisanii Shee Umar Siibbaa kan harki isaanii mirgaarraa murame eenyutu muree nan gaafate argobbaadhaa fidanii qabeenaan fuutee qubsiifannaan qabeenaadhaa fuudhanii abbaltitti galchanii gibira galchanii fi jedhanii waa'in Abbaa Jifaarii isa kana qofitti jechuun kana mataa kutee akkana taasisa utuun ta'ini waan haasaameen inni akkanaa kun barreeffamaa lafa tuulamuun gaariidha gaafa barbaachisaa ta'e an taatee wajjinan ergaa dabarfadhaa waan jedhamu qabdu jechuudha taatee maaliif inni itti ajabu namni akka Abbaa Jifaar nuuf dhalatuudha yoo ta'e nam finnan hojjedha ammumayyuu garuu wal qabsiisan hojjedha laan beekadhu maaliif jennaani seenaan bisuu qofa osoo hin taane qofatu hin taane akkana kunuudha seenaa Abbaa Jifaar qofatu hin ta'ini waan Muhammad Gadaa Qaallu biyya kana hojjetetu jira Abbaa Jifaarii yeroo yerimmoon isaanii kan sigaleera dubbeen waan itti gaafatamaa yeroo sana warra yeroo sana baatii Abbaa Jifaar kana keessa warra ture wajjiniin wal qabsiisee wannan hojjetu jiraachuu qaba si wannan itti ajaa'ames jiraachuu qaba. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya egaa hubattaniitu jedhanii yaala gaafiin Ustaaz Raayyaa wajjiniin deemaa jirru itti fufaa inshaallah yeroo itti aanu keessattis yeroo dheeraa inshaallah fudhannee isaanii wajjiniin sagantaa keenya ni oofna amma immoo gaafiin itti aanu mee Ustaaz Raayyaa jechoota hedduu kallattiin karaa afaan Oromootti jijjiiruun hin jabaata ture garuu isin jechoota sirrumatti walaloon miidhagsitanii jechoota garaagaraa fayyadamtu fakkeenyaaf kaasita kudha sadaffaa keessatti jechoonni sun ni jabaata hiikuudhaaf namoonni yeroo baay'ee jechuudha siirulugaa afaan Oromoo eeguu wajjiniin yeroo gaafattan fakkeenya yeroo kaasnu gaafa Nabii sallallahu alaihi wasallam haadha manaa isaanii Abu Xaalib faan irraa duunaan Qureeshiin Makkaan keessa ariitee Xaa'ifiin dhannaan Xaa'if immoo ijoolleedhaaf maraatuun gadhiiftee naan qophaa bahanii gaafa san qarna Sa'alibiin gahanii du'aa wayii kadhatan اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي يا رب المستضعفين إلى من تكلني جت سنة ما جتني يا قوفتا قافا ومننا مدد بيمي ملنا دهياني ملن دبي وانكي جبادة دكا مال دد جتشوتا كان ميد إكسيتني ولولود أو جيني جتشا خلتيني يكونوا نوادي با ولولود جنا كبيت ميد إكسيتني جتشو قاعدة وتوتا في أردوتا كيني سكتان كيني كان الراكون غافيري فو غافني أكيسيني قتنو أبدي قدا كامنا سكنتا تيانو كيستي أستاذ رايا كبني ديبسا سنا الجنين دفنا هنگا سكنتا سناتي نما تربي ربي نوها قدو الرaf السلام عليكم ورحمة الله